Odeeffannoo dhugaan kunooti. Dhimma obboleessa keenyaa Gaaddisaa fi mucaa gaa'elee isa duukaa dhaabbatte kana irratti odeeffannoo sirrii akka qabaattan ni barbaanna. Akkuma beekamu Gaaddisaan nama qaamaan miidhamaa dhaloota isaa irraa kaasee miilli fi harki isaa hin hojjenne akkuma kana dubbachuu hin dandeenyedha. Maatiin isaa harka qalleeyyii waan ta'aniif Gaaddisaan daandii irra foqoquudhaan kadhatee jiraata. Jalqaba gaafa arginu akkaataan jireenyi isaa waan nu gaddisiisuuf miidiyaatti baasnee deeggarsa akka argatu goonee jirra. Lammaffaas daandii irra taa'ee akka hin kadhanneef waan hundumaa guutneefii turre. Kana qofaa miti wiilchariin hojjetamee fi daandii irraa foqoquu irraa akka oolu goonee jirra. Haa ta'utii mucaan kun yeroo muraasa booda gaa'ela dhaabbachuu akka barbaaduu fi hiriyaa akka qabu nutti hime. Nuyis tole jechuudhaan haala mijeessuun sirna gaa'elaa isaan irratti argamuudhaan gammachuu isaanii hirmaannee jirra. Buleettiin isaa waliin gaa'ela dhaabbatte kun erga deeggarsa argatee kan wal baran otoo hin taane yeroo daandii irra taa'ee kadhachaa ture asoosaatti akka wal baran wal duukaa turan quba qabna. Sirna gaa'elaa yeroo raawwatanittis fedha ishee akka ta'ee fi isa duukaa jiraachuu akka barbaaddu namoota ishee gaafatanitti himteetti. Haa ta'utii mucaan kun yeroo muraasa booda erga waliin turteetii booda dhiistee deemte. Yeroo deemtettis maallaqa akkaawuntii irraa dabarfatte yookaan baafatte tokkollee hin qabdu. Kan isheen fudhattee deemte maallaqa qarshii birrii 2,000 fi bilbila ismaartifoonii qarshii 15,000 isheef bitame qofaadha. Kanaafuu qabeenyi isaa saamtee deemtee odeeffannoo jedhu sobadha. Sababiin isaa maallaqa nuyi walitti qabnee fi obboleettiin keenya masarraa gargaartee akkaawuntii isaa irra kan turedha. Maallaqicha inni taatee kana booda dhimma dhuunfaa isaatiif oolchee jira. Balleessaan obboleettii kanaa akkuma jiru ta'e garuu akka miidiyaa kana irra adeemaa jirutti miti. Sobaan waan namni hin goone gooteetti jechuun immoo cubbudha. Maallaqa sirna gaa'elaatii fi baasiiwwan tokko tokko baaseen ala waan mucaan jalaa saamtee tokko illee hin jiru. Akkasitti akka hubattan ni barbaanna. Akka tilmaama keenyatti mucaan kun Gaaddisaa dhiistee akka deemtu kan godhe dhiibbaa karaa maatii ishee irraa ga'ee ta'uu mala. Maatiin ishee mucaa kanatti heerumuu isheetti gammadoo miti. Kana akkasitti akka hubattan barbaanna. Gareen asis nama chaaritii miidhama obboleessi keenya Gaaddisaan miidhame kana keessaa baasuudhaaf amma illee hojii hojjechaa jirra. Deeggarsa kanaan dura godhameefiin alatti yeroo dhiyootti obboleessa keenyaaf oduu gammachiisaa qabna. Namoota biyya keessaa biyya hambaa jiran waliin irratti hojjechaa jirra. Kanaan duras ta'ee amma obboleessa keenya Gaaddisaa bira dhaabbachaa kan turtan hunduu ulfaadhaa. Waaqayyo gatii keessan haa deebisu. Waan miidiyaa kana irra deemaa jiru akkasitti akka sirreeffattan ni jaalanna. Namoonni obboleessa kanaa waan humna isaaniitiin gargaaran akka maallaqni inni argate hunduu saametti waan hubataniif yaada jiru isiniif qoonne. Garee atis nama chaaritii irraati. Butaayee danda'a dhibee alarjii waanan qabuuf kaateenaan harka kootti akka hin kaawwamne naaf haa ajajamu jechuun gaafatan. Guyyaa kaleessaa caamsaa 21/2024 mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Taayee Danda'a dhibee alarjii waan qabuuf kaateenaan harka kootti akka hin kaawwamne naaf haa ajajamu jechuudhaan gaafatan. Manni murtii olaanaan federaalaatti dhaddachi ramaddii 1ffaa Lidataa dhimmoota yakkaa heera mootummaa fi sirna heera mootummaa mormii himannaa isaanii fi yaada abbaa alangaa qorachuun mormicha kuffise. Mormiin sadarkaa jalqabaa ministeera deetaan ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayee Danda'an himannaa irratti dhiyaateef dhiyeessan kufaa ta'e. Dhaddacha oolmaa isaa irraan gaaffii obbo Taayeen himannaa irratti dhiyaate akka fooyya'uuf mormiin sadarkaa jalqabaa dhiyeessan bu'uura seeraa hin qabu jechuun kuffise. Obbo Taayeen barreeffamniin barreesse olola miti. Yakka hin raawwanne jechuun mormuu isaanii ibsame. Abbaa alangaa ministeera deetaa jechuun kan isaan yaaman ani miseensa caffee Oromiyaatii fi koree giddu galeessa paartii badhaadhinaa waan ta'eef haala kanaan akka naaf sirreeffamu jechuun gaafatan. Abbaan alangaas obbo Taayeen yakka raawwatan waakkachuun falmaa jiru waan ta'eef ragaan naaf haa dhaggeeffatamu jechuun gaafate. Manni murtiis iyyannoo isaaf ajaja kan kennu ta'uu ibse. Akkasumas ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf caamsaa 29/2016tti beellamee jira. Godina Salaalee aanaa Dharraa magaalaa Ceekaa keessa humnoonni finxaaleeyyaa leellaa bananiin miidhaan qaqqabeeraa jiran jiraattonni.
Guyyaa kaleessaa caamsaa 21 2024 guyyaa magaalaa Ceekaa keessatti haleellaa bananiin manneen uummataa gubuun namoota irrallee miidhaa geera jedhame. Humnoonni finxaaleeyyii kunneen sarara qullaa qubsuma taasifachuun achitti ijaaramanii gara gandoota biraatti bobbahuun haleellaa taasisu jedhame. Guyyaa kaleessaa caamsaa 21 guyyaa sarara qullaa irraa gara magaalaa Ceekaa deemuun haleellaa bananiin manneen uummataa gubuun namoonni rukutaman illee jiru jedhame. Jiraattonni qeerraas akka buqqa'an taasisaa turan jedhame. Konkolaataa mootummaa kan bulchiinsa aanaaf buufata fayyaa mana barumsaas gubaniiru jechuun jiraataan tokko OMN'tti gabaase. Ganda Manqaataa Waariyyoo iddoo Dirree jedhamutti nama obbo Mangistuu jedhamu rasaasaan rukutaniiru jedhame. Kallattiiwwan Ceekaa Jiruu Daadaa Warree Gabroo haleellaa banuu kan himan maddeen ganda Warree Gabroo karaa Araddaa Horoo cabsuuf yaalii taasisaa turaniiru jedhan. Humnoonni finxaaleeyyii kun humna dabalataas tuutii irraa argachaa jiru kan jedhan hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenya Anaadharraa obbo Allabbaachoo Hayilamaariyaam humnoota kana tumsuutti jira jechuun uummanni irra deddeebiin komata. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo daangaa ce'anii dhufan kun ganda tuutiif sarara qullaa keessatti ijaarsa jabaa qabaachuu fi achirraa gara gandoota biraatti haleellaaf bobba'u jechuun jiraattonni himanii jiru. Humnoonni kun naannichatti sochii jabaa taasisaa jiraatan illee tarkaanfiin seera kabachiisuu fudhatamaa hin jiru jedhame. Dhimma kana irratti yaadaaf deebii itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa Aanaadharraa obbo Allabbaachoo Hayilamaariyaam dhaga'uuf bilbilaniif eenyummaa keenya nu gaafatanii OMN irraa ta'uu erga itti himnee booda dogoggortaniitu miti jechuun bilbila irratti cufatan. Guyyoota lama dura bilbiluma wal fakkaataan bilbilee fi obbo Allabbaachoo ta'uu nuuf mirkaneessuun garuu yaadaaf deebii nuuf kennuu didan. Ibsa Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa dheekkamsi irratti hayyoonni siyaasaa maal jedhan? Xiinxalaa siyaasaa beekamaa Jawaar Mohaammed mootummaan Itoophiyaa ibsa Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Ameerikaa Erviin Masiingaan kennan balaaleffachuun akka isa gaddisiise himee jira. Ibsi Ameerikaa kun waanuma biyya michuu dhugaa tokkorraa eegamu jedhe. Piroofeesar Mararaa Guddinaa immoo ibsi Ameerikaan kennite imala kallattii sirriif tarkaanfii sirrii jalqabaa fudhatamedha jedhan. Piroofeesar Mararaan ibsichi mootummaa adeekkamsiisuyyuu malee nuyi gama keenyaan gahaa miti jenna jedhan. Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Ameerikaa Erviin Masiigaan roobii caamsaa 15 2024 dhimma mirgoota namoomaaf marii biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamu irratti dubbii imaammataa yookaan poolis ispiich yeroo dhiyeessan seenaa Itoophiyaa keessatti waraanni miidhama malee furmaata akka hin fidne eeran. Ambaasaadarichi lammiileen nagaa biyyattii keessa jiran qaamolee garaagaraan ajjeefamaa fi gidaan ragaa jiraachuutu Ameerikaan baay'ee akka gadditu ibsan. Ambaasaadar Masiigaan rakkoo nageenya Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaan akka furamuuf waraana bilisummaa Oromoo dabalatee qaamolee hidhatanii socho'aniif mootummaatiif waamicha godhanii jiru. Mootummaa Itoophiyaa immoo ibsi ambaasaadarichi kennan odeeffannoo gartokkee fi maqaballeessii kan of keessaa qabudha jedhe. Jawaar fuula feesbuukii isaa irratti akka barreessetti ambaasaadar Masiigaan akka biyya michuu dhugaa tokkotti rakkoo siyaasa Itoophiyaa keessa karaa marii nagaa malee waraanaan akka hin furamne ibsaan jedhe. Ambaasaadarichi bira qabee jechoota dippiloomaasii fayyadamee odeessuu hin dhaqne. Innumaayyuu ifatti amanamummaan akka biyya michuu dhugaa tokko irraa eegamutti ibsee jedhe. Itti aansuun Jawaar ministeera dhimma alaa Itoophiyaa waamicha nagaa ambaasaadarichi godhan balaaleffachuun na gaddisiiseera jechuun barreesse. Erga waliigalteen nagaa Piriitooriyaa mallattaa'ee mootummaan waraana waliinii biyyicha keessa karaa nagaa furuuf tarkaanfii fudhachaa ture. Hedduun keenya mootummaan waraana labsuurra gara nagaatti buusuutti dhufuu isaa dinqisiifannee fudhanneerra. Amma garuu mootummaan waadaa isaa cabsuun waraana karaa nagaa xumuruu fi diree siyaasaa banuu irratti waan duubatti deebi'aa jiru fakkaata jechuudhaan Jawaar yaada isaa barreesse. Dura ta'an KFO fi hayyuun siyaasaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa immoo Ameerikaan bakka madaa isaaniitti waan buuteef balaaleffatan. Nu ibsa Ameerikaa hin fudhannu. Isinis hin dhaggeeffatinaa jedhanii uummataaf ergaa dabarsuuf fakkaataa jedhan. Dabalataan Piroofeesar Mararaan Ameerikaan akkamitti hidhattoota waliin wal nu qixxeessuu jedhanii mufachuu hin oollee jedhan. Mootummaan
Itoophiyaa Ameerikaan akkamiin warra hidhattotaa waliin wal qixxeessitee ibsicha kenniti kan jedhutu isaan eekamsiise. Nuyi mootummaan uummataan filatamedha. Isaan shiftaadha. Mootummaa humnaan fonqolchuu barbaadu kan jedhutu mufachiise fakkaata jedhan. Dabalataan mootummaan osoo karaa dippiloomaasii keessaan dubbachuu fi waraqaan waliif ibsuu osoo qabnuu maaf ifatti dubbatan kan jedhutu dheekkamsee jedhan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa ambaasaaddarichi kennan dippiloomaatawaa miti. Hariiroo seena qabeessa biyyoota lameenii kan ibsu miti. Dogoggoroonni ibsicha keessa jiran akka sirrataniif hojjennaa jedhe. Piroofeesar Mararaan ibsa Ameerikaa kanaa dura gaanfa Afriikaatti ergamaa addaa USA waliin haala qabatamaa siyaasa Itoophiyaa irratti waliin marii geggeessan keessaa tokko xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed mootummaa Itoophiyaa mormitootaa waraanaan balleessuuf yaalaa jira. Tooftaan kun ammoo kan dura yaalamee kufuun biyyattiis balaa guddaaf kan saaxiledha. Bu'aa karaa marii nagaa argameetichuu irraa waraana jabaaf hojii pirooppaagaandaatti taa'e. Cinaatti ammoo duula filannoo gaggeessuu jalqabe. Kun dogoggora bara 2020 gara waraanaatti galchee irra deebi'uudha jechuun barreesse. Jawaar bulchiinsa muummee ministeera Abiy jalatti ofiis mana hidhaa turee erga bahee hirmaannaan siyaasaa taasisuu hedduu hin mul'atu. Itoophiyaatti waggootan 6 darban keessa namoonni 5 yeroo 6 itti gaafatamummaa raayyaa ministeera raayyaa ittisaatti jijjiiramanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed gara aangootti erga dhufanii booda ministeera raayyaa ittisa biyyaa haala haaraadhaan ijaaruun alatti yeroo garaagaraatti ministeerota kaabinee isaaniitiif muudama taasisanii jiru. Adeemsa kana keessatti ministeera raayyaa ittisaa irratti jijjiiramoonni irra deebiin taasifamee jira. Waggoota 6 keessatti ministeeronni 6 kan muudamanii fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jiddugaleessaan waggaatti itti gaafatamaa tokkotu aangoo irraa